nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha akuntii fi ifa fayyinaatii eessarraa bilbiltuu maqaa keessan guutuu nutti himaa. Ani Irreessoo Tibbeessoo jedhama magaalaa Shaashamannee bilbila. Arsii lixaa Shaashamannee irra jechuudha. Eeyyee. Tole maal dhugaa baatu waaqayyo maal isiniif godhe? Yaa wanti ani dhugaa ba'u. Eeyyee. Kanaan dura ani musliima ture. Eeyyee. Ani maatiin koo martinuu musliima. Eeyyee. Ani bakka miidiyaa keessan kan ilaalee nama sirraa argee anis miidiyaa bitee ilaalee miidiyaa keessan kan irratti waaqa fudhadhe. Eeyyee. Waaqa fudhadhee kintaarotii waggaa 7 baay'ee tokko ana rakkisee ture. Kintaarotiitu waggaa 7 isinitti bahee ture jechuudha. Eeyyeen. Kanaan mana yaalaa nannee dhibee kana waggaa 7 yeroo kana isin dhukkube. Ani dhaqeera qoricha fayyaatiin fayyadamaa ture. Eeyyee. Fayyadamuun wanti naaf wanti bu'aa irraa argadhellee hin jiru. Eeyyee. Baay'ee tokko na rakkisaa ture. Tole. Ani namni waaqayyoo naa waa kadhatu bishaanicha jala kaa'ee bakka bishaan dhiqadhaa ture. Mana keessan teessanii yeroo TV irraa ergamaa geetuunfaa kadhataniiti bishaan jala qabdanii isin immoo duukaa kadhattan turtanii? Duuka kadhadhaa ture. Tole. Ogguu duuka kadhadhu bakka bishaanicha siin dhugaa isaan dhiqadhaa. Eeyyee. Battalumatti bakka anarraa cabee. Eeyyee. Yaa'u galanni guddaan kan waaqayyooti. Eeyyee. Ani amma miidiyaa keessatti kan ilaalee waaqa lafadhee isin dhufa jedhee yeroo hundaa dhufuuf naasni jenne. Eeyyee. Dhugaa isinitti himuu fi an akkaan achi dhufee galatuu guddaa deebisuu barbaada. Eeyyee. Yoo waaqayyo jedhe ammas dhufuuf kaayyoo guddaa qabaa baay'ee tokko gammadee jira. Eeyyee. Mana keessan waaqni jira waaqni illee isin bira jira. Eeyyee. Sambichaallee miti dhugaa waaqa samii sambichaallee miti keewdu waan baay'ee sintime baay'ee tokko waan naa boochisee waan naa boochisee illee himne. Tole. Ani hojjaa hojjedha sabichaallee miti dhugaa baay'ee qabaani dhuguma sintima kan waaqayyooti. Tole. Waan raajii waan dinqii adda addaa hojii hojjedha hojii biyyee hojii sibiilaa jechuudha. Eeyyee. Namni waaqayyoo qarshii ka'a jedhee ture. Eeyyee. Anis waan jennee qarshii homaa kan qabu qarshii xiqqoo kaa'ee ture dhugaa waaqa samii. Eeyyee. Yaa waaqayyo ati dhugaa waaqa ati waa qulqulluudha waaqa jaalalaati waan dhanaa kiyya. Ani hojii biyyee fayyadamuun barbaadu iddoo wayii na kaa'e iddoo gaarii na kaa'e waa gaafadhe waaqayyo fayyinaa bakka na ijjiir jedheen. Dhugaa waaqa samii waan na ijjiiree qulfii natti kennee taa'ee nyaadhu bakka gaaddisa kaa'ee waan bakka gaaddisaa na kaa'ee. Dhugaa waaqa samii waan baay'ee tokko ana jijjiiree hojii keessatti jijjiirraatti taa'ee nyaadhu naan jedhee waaqayyo miidiyaa keessa irratti qarshii tokko kaa'ee waan guddaallee miti waan na gargaaree har'a taa'ee har'a baafadhee waaqayyo na nyaachisaa jira. Tole amma isin amma erga gaafa bishaan irratti kadhatanii isinis duukaa kadhattanii ofitti dibdanii yookaan dhuddanii booddee qaamna keessanirraa dhibee keessan dhibee kintaarotirraa ni fayyitan jechuu. Bilisa ba'eera waaqayyo baaseera. Waaqayyo bilisa isin baaseera. Tole kan biraan illee ergasii amma jijjiirama guddaa qabdu foon keessa irratti illee deeggarsa TV fafeenaaf gootanii illee jijjiirama guddaa qabdu jechuudha erga kasana. Sirriitti jijjiirama gaarii qabu. Tole amma isin dur egaa musliima turtanii TV kana hordoftanii waaqayyoon fudhattanii namoota irra kan biraaf illee ergaa maal qabdu amma isin? Ani nama hin sodaatinaa namni sodaan faayidaa waan namaan godhu kan jettanii illee waan ajaa'ibi manni fayyaa magaalaa hospitaalli guddaan eessaallee miti TV fayyinaati. Isa hordofaa waaqayyoon fudhadhaa sodaan namaa homaa isin hin godhu irraa fi naa hin duwinaa duutii akka isin hin nyaanne dukkanni illee akka isin fudhanne yoo waan dabaa fi waaqayyoon fudhadhaa akka waaqa fudhatanii uummata addunyaa sanaafis uummata saba Oromootiif illee dhaamsa guddaa dhaamuu barbaada. Tole obbo Irreessoo waaqayyo bara keessa na eebbisu gaaf tokko immoo qaamaan dhuftanii dhugaa baatu ulfaadhaa. Dhugaa rabbiin dhugaa ulfaadhaa waaqayyo haa kaa'u waaqayyo sinaa eebbisu. Nu jiraadhaa ulfaadhaa.